Jireenyi wallanni mirga uumamneetiif sardamneen teenyu harqootaan gabroomne teenya hin eegamnu lafa firraan keenyu irree nuti yaa Rabbi dhugoomsi harargeen dalagaa kutamtee lubbuu isii irratti dhabdee beelottee dheebottee jimaa jala qotottee guyyaa har'aa geessee gurgurattee maallaqa argachuuf gisee irratti ajjeefamte fallimee eessanuuf haa jiru seenaa illee hin qabnu ummata seenaa dhabee dhiigaan tattaraaree guyyaa har'aa gahee akkanatti nujjeesuun haquma keessanii isinoo yaa jirana achi bahamee asiin karaa arsii ilaalaa dhiigaa fi lafeen lafa tanarra tattaraara. Seenaa qabna nuti waan bara dheeraa fi ta hin dagatamne waan mootummaan ammaan dura tan hin jaarin nu dura diigatte. Har'a jaaramnee kunoo har'a geenye dhiigaan tattaraarsinee saba keenyaaf falmanna hin deebinu duubatti. Wareegamtoota yookaan hayyoota Oromoo warra galmee seenaa irraa tattaraaraman Daadhii Galaan, Eebbisaa Addunyaa fi kan akka isaanii hedduu kan hin dagatamne bara sun keessatti nafxanyaadhaan ajjeefamnee har'a geenye har'a ammoo keenyummaan nu deebisee ableedhaan nu jira akka maataa nu yaa jirana itti ol kaanee injifannee tokkoomnee walabummaa cabsinee tokkummaa keenya uumna hidda addaa cabe tokkummaa walitti deebina.